Godinaalee Oromiyaa qabeenya uumamaa kanneen akka bosonaa, lageen gurguddoo fi fincaa'aa lageen kanaan uumaman hedduu qabu keessaa tokkodha. Hawaasa goota aadaa miidhagaa fi gabbataa ta'e hedduus qabudha godina Iluu Abbaa Booraa. Lageen gurguddoo godinichatti beekamoo ta'an keessaa Soor dursatti eerama. Lagni kun wantoota hawwata turizimii ta'anii fi madda dinagdee ta'uu danda'an baay'ee qaba. Qabeenya hawwataa kana keessaa fincaawwan gurguddoon laga kanaan uumaman kan eeramudha. Fincaa'aan Soor bosona uumamaan marfamee jira. Magaalaa Mattuurraa kiiloomeetira 27, magaalaa Aanichaarraa immoo kiiloomeetira 5 qofa fagaatee argama. Fincaa'aan kun dheerina meetira 20 fi bal'ina meetira 70 kan qabudhas. Daawwattoota keenya amma kan itti argamnu egaa Fincaa'aa Soor birattidha. Fincaa'aa Soor jechuun egaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Bachoo jedhamu keessatti fincaa'aa argamudha. Fincaa'aan kun fincaa'aa laga Soor irraa uumamee jirudha jechuudha. Aanaa kana keessatti jechuudha. Laga Soor kan jedhamu laga guddaatu jira godina kana keessa. Fincaa'aan kun immoo iddoo kanatti laga guddaa kanaan uumame jechuudha. Akkuma argaa jirtan naannoonsa bosona uumamaatiin kan miidhagedha. Walumaa galatti Iluu Abbaa Booraa akkuma namni hedduun kan beeku qabeenya uumamaatiin biyya yookaan godina baay'ee badhaadheedha jechuun ni danda'ama. Keessattuu immoo qabeenya bosonaatiin godina baay'ee beekamaadha. Kana birattis immoo bosona kana cinaatti immoo qabeenyota uumamaa hedduu kan sana dabaalantu jira jechuudha. Isaan keessaa lageen gurguddoo hedduu kan qabudha jechuudha. Godinni kun lageen gurguddoon kun immoo fincaa'awwan adda addaa haala baay'ee miidhagaa fi baay'ee jaalatamu kan uumanidha jechuudha. Fincaa'aan Soor kun isaan kana keessaa tokkodha jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebiin dhaga'uu dandeessu ta'a. Miidiyaa fa'iin hubachuu dandeessu ta'a. Asitti dhufanii gaafa waan kana argan waan addaati jechuun ni danda'ama. Waan baay'ee ajaa'ibaati jechuudha ni danda'ama jechuudha. Haalli itti misoomu caalaatti haalli itti beeksifamu yoo jiraate madda galii iddoo ta'uu danda'udha. Fincaa'aan Soor kun egaa akkuma argitan fincaa'aa baay'ee guddaa tarii biyya kana keessatti fincaawwan gurguddoo kan laga Abbaay irraa kan uumaman jiru. Isaanitti taanee tarii laga guddaadha jedhamee kan yaadamu jechaadha. Waa'ee fincaa'aa kanaa dabalatee wantoota naannoo kanaa sagantaa kanaan isinitti hima na hordofaa. Bara kana guyyaan turizimii addunyaa sadarkaa Oromiyaatti godina Iluu Abbaa Booraatti kabajame. Kabaja guyyichaa irratti hooggantoonni mootummaa naannoo, godinaalee fi keessummoonni biroon hirmaataniiru. Guyyaa turizimii addunyaa godina Iluu Abbaa Booraatti bara kana kabajame irratti kanneen hirmaatanis Fincaa'aa Soor dabalatee bakkeewwan hawwata turizimii godinichi qabu biroo daawwataniiru. Hirmaattonni sagantichaas waa'ee Fincaa'aa Soorii fi bakkeewwan hawwata turizimii godinichi qabu akkas jedhanii.
Ani ka irraa dhufe godina Gujii Lixaa godina Gujii Lixaa irraan dhufe itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Gujii Lixaati. Baaboor jirra guyyaa turizimii addunyaa kabaja. Edda guyyaa turizimii kana kabajuu edda dhufne guyyaa sadan tokko ta'eera. Iluu Baaboor akkamiin ilaalte kanaan dura beekta? Ani Iluu Abbaa Boorii kanaan dura dhufeen jiru gurraan naga'aa ture. Yennaa Iluu Abbaa Boorii dhufu waan baay'ee hubachuu danda'e. Keessaa inni tokko kan hubachuu danda'e akkuma Iluu Abbaa Boorii dhufne aanaa bosona yayyoo irratti akka malee nu simatanii simannaa gaarii ture. Tokko uummata jaalalaa ta'u. Uummata ammallee eenyummaa Oromoo, duudhaan Oromoo achirraa innaa kaanus immoo kan qabu ta'uu isaa hubadhe. Ittiin aansuudhaan Onesmoos Naasib Abbaa Gammachiis kan jedhan sadarkaa barnootaa keessatti barachaa ture jechuudha. Siidaa isaanii ijaan dhagge jechuudha. Kanaaf Iluu Abbaa Boorii akka malee ittiin gammade. Guyyaa addaa kana ayyaana kabaja turizimii kan akka addunyaatti 44ffaa akka biyya keenyaatti 36ffaa akka naannootti 19ffaa ta'uu kana naannoo kanatti wanni baay'een natti argata. Maal jennaani Oromiyaan laallistuudha, Oromiyaan badhaatuudha jedhaa kaleessa immoo afaan qofaan dubbachaa ture. Har'a immoo Oromiyaan laallistuudhaaf badhaachuu teete ta'uusi wanta baay'ee hubadhe. Keessattuu laga yookaan fincaa'aa Soorii kuni akka Itoophiyaatti jechuudha akka Oromiyaatti tokkoffaa akka Itoophiyaatti lammaffaa kan ta'e hawwata turizimii biyya keenyarra darbee addunyaadhaaf gaa akka inni ta'u hubadhee jira jechuudha. Kanaaf inni guddaan ammoo gama mootummaallee xiyyeeffannoon ittiin kenname uummanni naannoo kanallee xiyyeeffannoo kenname keessumattuu fincaa'aan laga Soorii kun misoomuu qaba jechuudha. Yennaa misoome ammoo galii biyya keenyaatiif sadarkaa guddinaa waan ta'eef awwaan kana hubadhe. Ani godina Baalee Bahaatii dhufee Gindirri godina Haarawaa Baalee dhufe. Ani Iluu Abbaa Boorii kanaan duran beeku. Haga bunnoo dhufee ture yeroo tokko Iluu Abbaa Boorii biyya magariituu Baalee bosona qabdi yennaa bosonni Baalee ol biyya qananiituu biyya jiituu argeera. Oromoon uummata safuu qabu, uummata aadaa qabu, uummata mukaa seera tumeefi. Wanni Oromoon maanguddoota irraa dhagahaa turre asitti agarra. Uummata bosona waliin jiraatu, muka ofii kabaju, qabeenya uumamaa jiituu badhaatu biyya argama handhura Oromoo ta'uu isiitis asitti addaan baafanne. Waa'ee kana maal ilaalte? Kan akkasii argitee beekta? Kana yeroo duraanii kan arginaa turree fi historikaalii ilaalaa turre kan Abbaayaatii injiraa jechaa turanii biiroon aadaa fi turizimii komishiniin turizimii erga ifa godhe arginee turre qabeenya guddaa qabeenya yoo itti xiyyeeffanne biyya jijjiiruu dandeenyuu fi qabeenya guddaa akka qabnutti an arge. Wanni an taajjabe uummanni naannoo kana dagatameera. Karaa misoomaan qabu. Qabeenya kana qabaannee uummata kanaaf hirmaachisnee qabeenya isaanii warri as jiru caasaan mootummaan maanguddoon abbootiin gadaa walitti qabamanii iddoo kana iddoo hawwata turizimii godhuudhaaf hirmaannaa uummataa fi kan mootummaa walitti dabalamee misoomuu qaba. Yoo misoomne ammoo wanni kun bara hagana abboonni keenya eegsanii jiru. Yoo ammoo waan itti daballee misoomsuu qabna. Kanaaf haalli amma jiru bareeda qabeenya kanaan nu eeganii jiru nuti ammoo keenya itti dabalamuu qabna. Kanaaf mootummaanis uummannis haala amma jiru kana jijjiiruudhaaf xiyyeeffannoo akka barbaadutti natti mul'ataa jira. Ani keessumattuu baala shaayii kaleessa argeen beeku. Kanaaf kaleessa inni argu keessumattuu lafa bal'aa investmentii gara 1,600 olitti kan oomishamee jiru arge. An kana baalli shaayii innaa gara iddoo biraatii dhufase. Iluu Abbaa Boorii innaa dhageenyu iddoo baalli shaayii ittiin oomishamuu jedha arge. Kaleessa immoo qaamaan argee jira. Keessattuu yennaa hojjetan lafti Oromoo magariisa qofa doon ta'in hiyyummaan odeeffamu ittiin hafe addunyaadhaaf badhaatu ta'ee mul'attuusi. Keessumattuu magaalaa Gooree wanni irraa hubadhe tanaan duratti magaalaa Gooree keessatti bara mootiin Itoophiyaa ji'a 7 keessa jiraataa ture. Inni kun immoo seenaa ishee keessatti immoo baankiin Abisiiniyaa Finfinnee irratti hundoote. Finfinnee irraan lammaffaa magaalaa Gooreetti hundeeffamuun ishii waan baay'ee seenaa ishee keessatti hubadhe ija kiyyaan dhagge guddoo ittiin gammade lafa gootaa lafa beekamaa Shonoo Caalii kan jedhamu argo kiyyaaf an guddoo gammadee jira. Maqaan kiyya Makkoo Hajii Adam jedhama godina Baalee Roobee irraa dhufe. Iluu Abbaa Boorii kana dhuftanii beektu akkamitti argitan? Hin beeku barana dhufe akka addunyaatti kan kabajamu aadaa fi turizimii keenya kana laalee Iluu Abbaa Boorii barana argee jechuudha. Maqaa isaa guddaa akka ta'e qabeenyaanillee qabeenya uumaatinillee waan guddaa waan bareeda loota boruuf ta'u kan qabu arge. Waa'ee qabeenya uumamaa naannoo kana maal taajjabdan? Qabeenyi uumamaa abbootiin keenya kan kunuunsanii yoo naan eeganii nus biyya biriitii dhufneetiin hin argine kana dhaloonni boruu ammallee akkanumatti kunuunsee dhaloota biriitti akka dabarsu. Amma fincaa'aa kanaan alaallee fi kan kaleessa aanaa boree aallee gandoon kanneen keessatti laalli kun hundi qabeenya guddaa qabdi Oromiyaan jedhee tilmaame ani jetti biyya kan kasoo kana qabnu biyya ormaa maa deema lammiin keenya asoo kun jiru
kana soo kunuunfannee yaanni kiyya ani akka kalee argerra akka laalaa dhufetti karaa miidiyaadhaan argaa ture bosona yaayyoo irraa garanatti hanga godina olii abbaa boor kanatti karaan isaa bal'aan kan makiinaan ba'u qofa malee kan biriin qabu jechuudha lafa diriiraa kunoo magaalonnis bosona keessa jiranii bosonni kun qabeenya guddaadha nuuf muyni kun aadaa oromootitti gurguddaa abbaa gadaa fakkaatan isaanuu qabeenya waggaa 100 olitti as keessa jiran kanaaf bunaan badhaatee itti daraaree akkanatti biyya kanatti uumama waan uumamaatiin akkanatti haxaramtee dallahamtee teettee jirte jechuudha kuni ani waan bal'aa tokko natti raajii natti fakkaatee jechuudha kana ammoo warra akkanatti laallu kun waan raajii guddaadhaan jiruu kiyyatti nagarree an fincaa akkanaa kana jechuudha laga uumamaan rabbiin akkanatti uummata kanaaf kenne kana qabeenya guddaa nuuf kenne nullee tiksinee dhaloota dhufutti akka dabarsinu ani waadaa gar tokkoon ammoo karaa kana itti nuu baasanii akka oromiyaatitti gaafiidhaan gaafatee uummanni keenya karaa kana namni hundi dhufee akka daawwatu akka keenya kanatti akka argu qabeenya bal'aa kana akka qabnu jedha. Zainuu Qaadireen jedhama jiraataa ganda bachoo aanaa bachoo ganda bachoo fincaanii soor kuni duraa kaasee kanuma beekamuudha kanarraan kan ka'ee ammoo naatti wanti barbaachisu isaaf hin godhamne dhufamee ilaalama isa kanaaf gara fuulduraatti hubatamee baramee akka inni irratti hojjetamu barbaanna. Maqaan koo Tamaan Mahammadiin jedhama jiraataa aanaa bachooti. Fincaasoor kanaan dura argitee beekta akkas dhufte? Kanaan duras yeroo hedduu ayyaana isitti gaggeeffama. Fincaasoor lammaffaa irratti isin gaggeeffama. Bal'inaan garuu tokkoffaa kana irratti kan deddeebiidhaan ayyaana adda addaa irratti kabajamu. Nus immoo dhuunfaadhaan dhufnee masumatti bashannana lafa dhanduu hin qabnu waan ta'eedhaaf. Egaa akkuma argitu qabeenya kun qabeenya guddaadha baay'ee nama beekuuf warra beekuuf jechuudha. Qabeenyi kun akka misoomu maaltu ta'uu qabattee jettan? Tokko misoomu jechuun dura beekamuudha qaba. Amma deengadee koo turizimii irratti amma beekame dura baay'ee beekamtiin qabu. Namni immoo lafuma beekuu dhufa. Lafa beekuu dhufuudhaaf immoo bu'uuraaleen misoomaa isa barbaachisa. Kanaaf amma wanti nu hojjetamaa jiru gaariidha. Toora miidiyaalee hawaasaa irrattis baay'inaan bal'ifamee irratti beeksifamaa jira. Namni immoo otoo hin beekin kan dhufu hin jiru jechuudha. Amma sirbaa Leencoo Gammachuu Saglii irratti gaafuma sana namoonni argan amma yuutuubii irratti argeeran. Namoonni gaafa sana arganii eessatti argama kun Oromiyaa keessaa jedhee namni gaafate Oromoo ta'e bal'aadha. Hin beekamne. Fincaan kun immoo guddina isaatiin laga Abbayyaa taanee akkuma biyyaatti sadarkaa lammaffaa qaba. Fincaan amma naga Oromiyaa keessa hin jiru jechuudha. Sadarkaa Oromiyaatti sadarkaa tokkoffaan kan kennamuufidha. Garuu namni dhufee daawwatu muraasa. Dursa bu'uuraalee misoomaa amma ta'e guutamee feennaan beeksisuu irratti ala namni itti fayyadamu baay'atu ala sana wanti barbaachisu guutamuuf hin danda'a. Ammas immoo dursa garuu karaanii fi riizoortiin xixinnoo ishee otoo jiraateeti caalaa isaa immoo abbootiin qabeenyaa kan jedhanis itti godhamu yoo namni baay'inaan as dhufeedha. Sun immoo yoo irratti beeksifameedha waan ta'eedhaaf dursa beeksisuu irratti xiyyeeffadhaa isin warra OBS isin laallatachuu barbaadetan. Naasir egaa ati akkuma beekamu waa'ee hawwata turizimii waan hedduu barreessiteetta akkasumas immoo wantoota adda addaa qorannoo adda addaa geggeessita. Har'a immoo soor jirra. Soor kanaan dura dhuftee beektamu har'uma Soor naa fi mana kiyya kitaaba nama barreessee irratti illee baay'inaan kan hin barreesse waa'ee soorii. Ani kan garaana nyaatu Oromiyaa hunda iddoo hawwata turizimii hambaa seenaa barreessaan jira. Fincaa yoo xiqqaate 80 ol ilaaleen jira Oromiyaa keessatti. Kan naannoo biraatis ilaaleen jira. Kan akka soor hin jiru. Maaliif yoo namni waan ofii fuutee ol hin qabin alagaan si ol hin qabu. Kan nu miidhe hambaa nuti qabnu hundinuu hambaa yuuniskootti galmaa'uu danda'u. Amma biyyoonni alaa kan hin geenye nama tolcheedhaan baay'ee irraa fayyadamaa jira. Akkuma kaleessa jennetti waltajjii kitaaba eebbaa irratti akkuma soofumar kaleessa maqaan isaa gaallaa waashaa jaansunitti kunis akkasuma dhokatee jira jechuudha. Soofumar amma waggaa 136 dhokatee har'a bara nuti dhufne kanatti hawwanni keenya kan duraan dhokate ba'aa jira. Kunis akkasumatti gabrummaarra ture jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana mootummaan jijjiiramaa mootummaan keenya keessumattuu Dr. Abiy Ahmed jijjiirama fidaa jira. Hawwata turizimii irratti iddoo guddaa kennaa jira. Biiroon aadaa fi turizimii kanaan dura bakka kanarratti ayyaana kabajee harka dhawaa deemu malee furmaanni dhufnu ture. Bara kuteerraa jalqabee jijjiirama guddaa dhufaa jira. Gaafa ayyaana turizimii kabajnu ayyaana turizimii kabajnee dhiichisuu qofa osoo hin ta'in bakka itti kabajnu sunitti sarara turizimii shanannan qabnu keessatti ummata suniif hambaa maal buufna addunyaa irratti afaan namni beekun afaan addunyaan beeytuun alagaan beeytuun jennee barabaraan kitaaba eebbisaa jirra. Isinis walumaanii tokko taanee kitaaba barreessuun walumaan barreessinee eebbifnaa jirra.
keessumattuu TV'n Soorri irratti egaa yeroo baay'ee qoradheera naan jetteetta. Mee waanuma baay'ee isaa kitaaba kee waan baay'ee himnu waan irraa qoratte soor kana afurtu jira nuun jechaa jiru warrasi. Maal irraa ilaalte waanuma xiqqoo waa'ee laga sooris waa'ee fincaasaas. laali qorannoo tokko gaafa gaggeessitu gadi urtee gadi fageenyaan gaggeessuu qabda. Amma qorannoon tokko osoo hin xumuramin waan tokko murteessuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf soor amma bosonni soor kun shimbirroowwan mimmiidhagoo indaamikii ta'an baay'eetu keessa jira. Ilbiisonni jiran laggeen amma laggeen gurguddaa baay'eetu jira. Soor kun bakka sadii bakka baay'ee jira. Isa kana qorattee tokko tokko isaa yoo kitaaba fuula 100 ittiin barreessin waan sun dubbachuu hin dandeessu. Amma namni waa 40 ol yookaan 100 oltu jira kana keessa. Kanaaf qorannoo koo xumuraan jira. Hangaan isa sun xumuru waa'ee kanaan jiru deebi'eelleen dhufuu deema. Bunni mataasaa as keessa jiru hambaadha. Kanaaf waa 4 jennee dubbachuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Kanaaf keessumattuu TV keessan TV OBS baay'een galatoofachuu barbaada. Hojii nan hojjedhu keessatti godaanan keessa seenu keessatti kan hojii guddaa hojjechaa jiru TV OBS'dha. Namoonni akkuma shimbirroo birriftee nama bira dabartuu bilbilik jechaatuma dabra. Keessan ammoo waan hojjetan gadi fageenyaan uummata Oromoo bira geessutti keessumattuu bara kutee ji'a ol miidiyaa kanarratti deddeebi'aa ture. Hojiin qorannoon fi kan hojiin hojjechaa turretti jechuudha. Kanaaf carraa kana fayyadamee TV keessanillee baay'een galatoofachuu barbaada. Kanaaf kitaaba nan barreessees hojii nan hojjedheefis harka keessaa qaba jechuudha TV OBS. Obbo Takkaalliin Faantaan jedhama itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa Bachooti. Aanaan Bachooyi fincaa'aa hedduu qaba. Fincaa'aa san malaalaa jirtan kana fincaa'aa tokkoffaa jedhama. Fincaa'aa tokkoffaa wanti inni jedhameefi lagumti soor kun fincaa'aa iddoo 4 tuumee darba jechuudha. Tokkoffaanii fincaa'aa tokkoffaan kun maqaa isaa adda baasuudhaaf tokkoffaa jennee malee waan tokkoffaa ta'e duwwaa qofaaf osoo hin ta'in kuni ganda tubbii keessatti argama jechuudha. Fincaa'aa lammaffaan immoo ganda Bachoo keessatti argama. Kanarraa kiiloomeetira 20 kan fagaatu. Achirraa immoo ganda Sakkiitiif ganda Aggaaroo keessatti kan argamu. Amma fincaa'aa sadaffaan sanarraa fagaatee jira jechuudha. Fincaa'aa afuraffaan immoo ganda Guddinaa Soor keessatti ganda Lalisaa Soor keessatti kan argamu waan ta'eedhaaf kun fincaa'aadhaan biyya badhaatuudha jechuudha. Fincaa'aa kan biraas fincaa'aa filaatee kan jedhamus iddoo biraarra ganda Bokkojjiirra jira jechuudha. Kanaan dabalatee holqawwan asirraa kiiloomeetirii 3 kan fagaatu ganda Aggaarootti kan argamu jechuudha. Holqa Manjii kan jedhamu ganda Aggaaroo keessatti kan argamu holqa baay'ee guddaa du'atamuu kan danda'uu fi baay'ee gadi fageenya kan qabu keessa kan deemamuu danda'u dhagaarraa kan ijaarame qaba waan ta'eedhaaf kana holqa kan biraan immoo ganda Tulluu Sunaa keessatti kan argamu holqa kan biraas qaba jechuudha aanaan kun. Daawwannaa fincaa'aa soor daawwatame irratti bulchaan aanaa Bachoo aanaan Bachoo qabeenya hawwata turizimii hedduu qabaachuu himaniiru. Qabeenyawwan kana keessaa tokko kan ta'e fincaa'aa soor humna aanichaan hojii misoomsuu jalqabuuf karoorfamee hojjetamaa jira jedhaniiru. Aanaan keenya bahan naannoo kibba lixa Itoophiyaatiin aanaa daangeffamu dhihaan aanaa Alleef aanaa Mattuutiin kibbaan aanaa Diiduutiin kaabaan aanaa Urrumuutiin daangeffamtee aanotii godina Iluu Abbaa Booraa keessatti argaman keessaa aanaa hawwata turizimii guddaaf bal'aa hawwataa ta'e qabdu keessaa ishee tokko ta'uun ni beekama. Iddoowwan hawwata turizimii 16 qabdu keessaa tokko kanarratti argamnu fincaa'aa tokkoffaa fincaa'aan soor isa ijoof hangafa. Hawwanni turizimii holqawwan adda addaa bosonoonni seenaa gurguddaa qabanu bineensi bosonaa simbirroonni gosti garaagaraa bal'inaan aanaa keessatti argamtudha. Haa ta'u malee xiyyeeffannoo sirnoonni darban afaaniin kennuu bira darbee qabatamaadhaan tarsiimoo yookiin istiraateejii godhanii irratti hojjechuu dadhabuu isaaniirraa kan ka'e fincaa'aan soor maqaan isaa faarsamaa akkaataadhuma amma ilaalaa jirru kanaan fageenya irra ka'ee fayyadamaa hawaasa aanaa keenyaas uummata biyya keenyaas otoo hin godhin deemee haalli inni itti darbaa ture hin beekamaa jechuudha. Kanaaf dhimmi kun xiyyeeffannoo yoo argate carraa hojii uumuu keessatti madda diinagdee bal'aa ta'uu keessatti iddoo olaanaa kan qabu ta'uunsaa immoo waan wal nama gaafachiisu miti jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan sochii koreen qindeessituu godina keenyaa godheen sochii koreen qindeessituu aanaa gochaa jiruuni xiyyeeffannoo mootummaan keenya paartiin keenya turizimiidhaaf kenne giddu galeessa godhachuudhaan
wantoonni tokko tokko iddoo kanatti akka misoomuuf nus qabannee jirra. Yeroo hedduu gaafataa ta'uu qofa otoo hin taane hirmaataas ta'a. Ofii keenya nuyi bu'uura buusaa waan hojjechuun nurra jiraatu immoo hojjechaa lafatti deeggarsa gaafachuun nurra jiraatu deeggarsa gaafachuu qabna karaa jedhu waan jedhurraa kaanee qoreen qindeessituu godina keenyaa fi bulchaan godina keenyaa sochii isaan godhaniini diizaayiniin iddoo haara galfii iddoo kanatti ijaaramuudhaa fi xumuramee yeroo gabaabaa keessatti kan jalqabamu ta'a jechuudha. Dabalataan akka aanaa keenyaatti nutis qaama sadarkaa olaanaarra jiru yookiin hooggansa olaanaa gaafachuu qofa otoo hin taane ofii keenya maal misoomsine hawaasa keenya qabanne waan bor dhaloota ittaanutti dabarsinu kan qabeenya uumamaatiin rabbi nuu kenneen addatti maal itti dabaluu qabnaa waan jedhurraa ka'uudhaani nus immoo galma tokkoo fi bakka namni itti bashannanuu danda'a jennee yaannu asitti bajata aanaarraa jalqabuuf yookiin immoo eegaluudhaa fi diizaayinii isaa xumurree gara hojiitti galuuf kan deemaa jirru ta'a jechuudha. Kanarraa ka'uudhaani kanneen immoo humna aanaatiin ol ta'anu kan piroojeektiin kun barbaadu piroojeektii infiraastiraakcharii yookiin immoo bu'uuraalee misoomaa gurguddaa mootummaa naannootiin mootummaa federaalaatiin immoo dhimmoonni akka shooraatti yookiin immoo iddoo kanarratti gahee isaanii yoo nuu baatan kan jennu saspenshin biriijii yookiin immoo riqicha fannifamaan yoo iddoo kanatti hojjetame irra caalaa miidhagina kennuu danda'a jennee yaanna. Daandiiwwan sadarkaa gadiitti dhufanii as hin geenye isa kana immoo mootummaan federaalaa sitti nuu yaadee mootummaan naannoo sitti nuu yaadee xiyyeeffannoo guddaa keessa yoo galchee hawwati turizimii iddoo kana jiru kan aanaa kanaa qofa otoo hin taane kan biyyaati waan ta'eedhaaf deeggarsa qaamolee hawaasaa iddoo kanatti argamtanii fi qondaaltota mootummaa iddoo kana jirtanuu hunda kan nu gaafatu ta'uusaa asumaan kaasuun barbaada. Waltajjii kanarratti ittaanaan bulchaa godina Iluu Abbaa Booraa obbo Geetahun Kaasa'uunis aanaa Bachoo fi qaamolee adda addaa waliin ta'uun Fincaa'aa Soor hojiin misoomsuu yeroo dhiyootti kan jalqabamu ta'uu himaniiru. Halkan tokkotti waa hundayyuu xumuruun hin danda'amu. Jalqaba humni garaagaraa abbootiin qabeenyaa miidiyaan garaagaraa buloogaroonni adda addaa dhimma kana oddoo kana baranii akka jarri nuuf humna ta'anii nu wajjiniin beeksisanu kana hojjechuu keenya akka injifannoo tokkootti qabachuu akka galma tokkootti yoo qabanneyyuu inni taanee hojjetamuu qabu garuu oddoo kana misoomsinee gara diinagdeetti jijjiirree uummanni keenya kanarraa galii akka inni argatuu fi hojii dhabaan keenya as keessatti carraa hojii argatee akka hojjeteerraa fayyadamu. Hawaasni naannoo daldala turizimiidhaan wal qabsiisee naannoo kanatti jalqaburraa fayyadama akka inni ta'u gochuun hojii ittaansinee waliin hojjechuu qabnudha. Hojii kana keessatti jalqaba nuti akka naannoo keenyaatti maal hojjennaa isa jedhu kana ilaaluun gaarii ta'a jechuudha. Akka godina Iluu Abbaa Booraatis wanti nu jalqabnee fi barana tokko jennee waajjira aadaa fi turizimii godina Iluu Abbaa Booraa wajjin NGO yookiin immoo arjoomtota godina keenya keessa jiran wajjin jalqabuudhaaf wanti nu waan bucuurraa kaanee itti adeemuudhaaf wanti nu jalqabnee jiru jira. Gidduu kana caalbaasii xiqqoo baasnee hojii jalqabuuf itti adeemaa jirru gati jirruu fi isa kana baga gammaddanii jechuun barbaada. Waan xixiqqoo ofii keenya hojjechuu qabnu irraa kaanee immoo ofii waan hojjennu erga hojjennee booddee mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa qabeenyi kun qabeenya biyyaati qabeenya keenya qofa mitii jechuudha. Iddoon akkanaa kun addunyaadhuma irratti bakka muraasatti argama. Keessattuu Fincaa'aa Soor kan adda taasisu fageenya kiiloomeetira 2 hin guunne irratti as Fincaa'aa Soor lammaffaatiyyuu jira jechuudha. Lammata irratti asiin kiiloomeetira 1 kan hin guunne irratti Fincaa'aa Gennii kan jedhamu aanaa Hurrumuu keessatti kan argamu caakkaa kana boroo Fincaa'aa lammaffaa jira jechuudha. Iddoon kun kilaastara Fincaa'aa bakka itti argamu addunyaa keessaa bakka muraasa. Mootummaan qamadii kilaasteraan qonnaa jedheetiyyuu
karoora baafatee itti adeemaa jira. Uumamni garuu kilaasteraan iluu abbaa booraa badhaaste. Isa kanaaf baga gammaddan. Garuu immoo kan ta'uu qabu akkamiin kana gara diinagdeetti jijjiirreerraa fayyadamuu dandeenya. Isa jedhu kana mootummaan, abbootiin qabeenyaa, qaamoleen miidiyaa iddoo kanatti argamtanii sagalee taatanii nu gargaartanii qabeenyi kun qabeenya keenya qofa utuu hin ta'in qabeenya biyyaati waan ta'eef walii wajjiniin soorii fi naannoo isaa amisoomsinu Oromiyaas abeeksisnu gahee keenya abaanuu jechuun barbaade. Hooggantuun Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbiruu gama isaaniitiin rakkoo hawaas dinagdee hawaasaa furuuf mootummaan damee turizimii akka toora xiyyeeffannoo dinagdee tokkotti irratti hojjechaa jiraachuu himaniiru. Kanaafis waggoota 3 darban hojiin hedduun hojjetamuu eeraniiru. Rakkoolee hawaas dinagdee hawaasa keenyaa hiikuuf toorawwan xiyyeeffannaa dinagdee keessaa isa tokko kan ta'e damee turizimii kana dura waggoottan dheeraaf biyya keenya keessatti damee turizimii xiyyeeffannaan kan irraa danqame xiyyeeffannaan kan hin kennamneef garuu jijjiirama keessatti akka toora guddaa damee dinagdee guddaa tokkotti qabatameeti hojjetamaa jira. Waggoottan 3 darban kana keessatti xiyyeeffannaa guddaa kennameen sadarkaa koomishiniitti caaseffama of danda'e sadarkaa naannootti hundeessuudhaan hojiin sosochii qabeenya jiru adda baasuu, kunuunsuu, qorannoo gaggeessuu, addunyaatti gurguruu fi galii damee kanarraa argamu keessattuu carraa hojii uumuu, dargaggoonni keenya carraa hojii akka argatan, hawaasni damee kanarraa fayyadamaa akka ta'u waggoottan 3 darban keessatti hojiin hin tuffatamneef akka laayyootti hin ilaalamu hojjechuun danda'amee jira. Hojiin kun qabeenya qabnu waliin wal bira qabnee yoo ilaalu ammas hojii guddaan kan nu gaafatu rakkoon guddaan ilaalchaaf hubannoo damee turizimii kana irratti qabnu ammas marii, leenjii, xiyyeeffannaa sosochii dadammaqina hawaasa keenyaaf kennuun murteessaa ta'uu isaa amanuudhaan mootummaan biyyaas akka naannoottis damee kanaaf karaa adda ta'een hojjechaa jira. Kana keessattuu qabeenyawwan dilbiin aadaa wajjin wal qabatee jiru, kennaa uumamaa wajjin, fincaawwan, gaarreewwan, paarkiiwwan hedduu kan qabnu Oromiyaan misoomtuu magariituu jedhamtee leellifamu olitti qabeenya kana diinagdeetti jijjiirre carraa hojii ittiin uumnee rakkoo hawaas diinagdee hawaasa keenyaa ittiin furuu keessatti toora xiyyeeffannaa addaa gochuudhaan bara kana akka naannoo keenyaatti paarkiiwwan 24 akkasumas ikoo turizim saayitii 18 lafa heektara 600 olitti ilaalamu daangessuun qabeenya adda baasuudhaan hojiin sosochii hojiin qabeenya kana sona isaa haala isaa osoo gadi dhiisin hawaasni akkuma kaleessa duudhaa aadaa duudhaa sirna gadaatiin qabuun qabeenya kana kunuunsuudhaan akka irraa fayyadamuu danda'u dinagdee isaa akka jijjiiru qabeenya isaa akka horachuu danda'u dorgomaa akka ta'uu danda'u dinagdeedhaan cabni jiraannaan jijjiiramni dorgomummaan goota kan biraatii waliinis ollaa ofiitti waliinis taasisuun hin danda'amu. Hiyyummaan gabrummaadhaaf gadi nama qabu nama bichisiifti hojjetamaa jira. Aadde Jamiilaa Simbiruu fincaa'aa soor dabalatee bakkeewwan hawwata turizimii godina Lubbaa Booraa misoomsuun madda dinagdee taasisuu fi dhaloota dhufu dhaalchisuuf xiyyeeffannoon hojjetama jedhaniiru. Saayitiiwwan ikoo turizimii 8 adda bahan keessaa fincaa'aan soor isa tokkodha. Fincaa'aan soor akkuma sagalee isaa asii dubbataa jiru kan dinagdeedhaan dubbatee uummata Lubbaa Booriitiif uummata godina aanaa kanaa hundaaf uummata Oromootiif sagalee dinagdee ta'ee akka dubbachuu danda'u. Midhaagina uumamaan naannoo kanatti soora qalbii uummata keenyaa ta'ee kan jireenya hiyyummaa hawaasa keenyaa jijjiiruudhaan qabeenyatti jijjiiruudhaan dinagdee guddaa akka fidu mootummaan xiyyeeffannaa guddaa waan kenneef saayitii ikooturizimii jedhamee adda bahame keessaa isa tokkodha. Kanaaf hojii adda baasuu qofa osoo hin ta'in hojii adda bahame kana qorannoo adda addaa gaggeessuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf yuunivarsiitiiwwan dhaabbileen qorannoo garaagaraa akkasumas instituutiin qorannoof qo'annoo
aadaaf seenaa uummata keenyaa irratti qoratu akka naannoo keenyaattis jiru. Yuunivarsiitiiwwan gara garaa naannoo keenya keessa jiran qorannoo rakkoo hiikuu danda'u. Maaltu hojjetamuu danda'a? Abbaan qabeenyaa maal misoomsuu danda'a? Akkaataa haala qabatama qilleensa naannoo kanaatiin dargaggeessi maal hojjechuu danda'a? Gosa diinagdee kamirratti invest gochuun mala ka jedhu kanas qorannoodhaan deebii argachuudhaaf hojiin bal'aan naannoo kanatti xiyyeeffannaa guddaadhaan keessattuu yuunivarsiitiin Mattuus naannoo kana jiraachuu isaatti wal qabatee akka carraa guddaatti waan ilaalamuuf hojii guddaa akka hojjetan abdii guddaa akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti kan irraa qabnu ta'uu isaatiif biiroon keenyas xiyyeeffannaa olaanaa yeroo kamiyyuu walitti xiyyeeffannaa damee kanaaf akka mootummaatti kennine walitti hidhee kan hojjetamu ta'a. Kanaan alatti fincaa'aa mootummaan qofti hojjetee hojiitti kan hiiku miti. Kana hawaasni naannoodhaa qabeenya qabuun, muka qabuun, dhagaa jiruun, humna jiruun, beekumsa jiruun hojjechuun misoomsuun baay'ee barbaachisaadha. Erga misoomsinee addunyaatti beeksisuun turistiin biyya keessaatiif biyya alaa dhufee akka daawwachuu danda'u gaheen hawaasaa naannoo kanaaf godina kanaa baay'ee murteessaadha. Saayitiiwwan akka kanaa gaafa daangessin mootummaan qofti bu'uuraalee misoomaa naannoo kanatti jiru kan guutu osoo hin ta'in hirmaannaa hawaasaatiin yeroo ammaan tanaa immoo kanaaf muuxannoolee gurguddaa akka biyyaatti saayitiiwwan akka kanaa irratti hojjetamaa jiru fakkeenyonni gurguddaan waan jiruuf hirmaannaa ummataatiin hojii ajaa'ibsiisaaf dinqisiisaa hojjechuun ni danda'ama waan ta'eef ummanni godina Iluu Abbaa Booraaf aanaas naannawa kanaas jiru hojiilee misoomaa kanarratti qaama hirmaatu waamicha taasisuudhaan sochoosuudhaan qabeenya kana beeksisuudhaan waamicha taasisuun hojii piroomooshinii guddaa hojjechuun hojii kana yeroo gabaabaa keessatti gara qabeenya lakkaa'utti gara diinagdee lakkaa'utti dargaggoota kumaatamaan lakkaa'amaniif biddeena ta'ee carraa hojii ta'ee tajaajila akka kennu gochuun baay'ee murteessaadha. Kanaan alatti akka mootummaattis toora xiyyeeffannaa guddaa kenna waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaatis hojiilee bu'uuraalee misoomaa naannoo kanatti hojjetamu yeroo ittaanu keessatti xiyyeeffannaa guddaadhaan kan hojjetamu ta'uusaa asumaan isinii kaasuu barbaada. Dargaggoonni naannoo kanaa hojiilee keessattuyyuu dubartoonni dargaggoonni leenjiiwwan indaastirii godoo irratti oomisha naannoo kanatti hojii harkaa garaagaraa tuuristiin gaafa dhufu maal barbaada waan jedhu kan sirnaan beekuun qopheessuun hawwata taasisuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef yeroo kamiyyuu walitti halkanii guyyaa dargaggeeyyiin keenya hojii xiyyeeffannaa addaatiin qabeenya guddaa kana kunuunsuu fi ogummaa keessan as biratti baastanii agarsiistanii gurgurtanii addunyaadhaafis Oromiyaadhaaf galii guddaa akka argamsiisuu dandeettan abdii guddaa isinirraa qabaa. Galatoomaa ulfaataa.